In a land of Oromia, dargaggoonni hedduun walitti qabamanii bu'aa mataa isaaniif jecha wal lolaa turaniiru. Walitti bu'iinsa isaanii kana keessattis miidhaa guddaan uumameera. Bu'aan isaas godaannisa. Kana booda naasuu fi sodaadhaan jiraachuun hafeera. Garwaat itu akkatti nu faana taphatu akkatti nu faana nyaattu akkatti nu ganta seenee yaanne hin beeknu. Maal jechaa jirtu? Eenyu dhagantuun eenyuun immoo gane maal dubbachaa jirtu? Gantuun sidha nuun immoo gante. Yaa Waaqa maaliif immoo akkanatti dhala kee qortaa? Waaqayyo kadhata gantuun dhagaa jetteetu kadhachaa jirtaa? Dubbiin akkasii yaaddanii miti. Ani birmaduu wajjin kanan dubbadde waa biraati. Kanan boora chaala. Birmaduu biratti si arginaan hiriyummaan keenya asuma irratti dhaabata. Dhageessee eejaan. Lammi ani kanaan booda waa'ee keetis waa'ee birmaduutis waa'ee waadatis wanni na galchu hin jiru. Keessaa bahee jira. Ani kana booda barnoota kee irratti xiyyeeffadhee waan nan hojjechuu barbaaduuf narraa ta'a. Kana baay'iraani keessa. Kanaa booda kan sin argine garuu isa biratti. Kottaa adeemu. Waadaan maaliif akka nu barbaade beektaa? Ani maalittan beeka? Yoo ta'an ammoo sintu waan hin fakkaanne jedheen kaa? Haa, nuti waan hin fakkaannetti mee? Waan hin fakkaanneef waan hin fakkaatu ni agartaafachu. Amma birmaduu arguun koo maaluma isaatu rakkoo fiden jedheen. Birmaduu arguun kee rakkoo hin qabu. Garuu akkamitti diina keenya hammattee nagaa gaafatte? Ohoo! Na tammatee nagaatti dhaame? Isaan kan na hammatee nagaa natti dhaame. Utoo waan hamaa dubbattanii si hammatu ture. Garuu waan gaarii waan dubbattanii si hammate malee. Yaa Waaqa dacheef samii miti. Rakkoo koo kana eenyumatu naaf hubataa? Garuu jaalleeti. Kanaan booda birmaduu biratti akkasi nagarra. Ani birmaduu arguun koo rakkoon fixu. Garuu ammas isin wajjin ta'eetoo birmaduu irratti hojjechuudhaaf isinuma waliinan jira. Isarratti waadaa birannaa keenya walii gallaan. Hayyee. Jaalle jireenya koo guutuu keessatti waan akka ganan goote yaadanne. Qomoon keenyas waggoota hedduuf takka diina isaaf dabarsee wallaatee hin beeku. Qomoon asirraa dhalatte waaqa siif qofa ture. Isin yaada mataa keessanii malee yaada koo naaf hubachaa hin jirtan. Callisi gantuu kanumaan yaada koo hin hubattan jetta afaan guutte. Al tokko osuma aaranuu nama sosobatanii gaarii natti fakkaatu. Tole mee waan dhugaa kee himu tokko himadhu. Birmaduun waa'ee kee na gaafatee ture. Anis akka ati baay'ee miidhamtee jirtu itti himeen ture. Innis akka ati miidhamtu dhageenyaan baay'ee tokko gammadee nagaa natti dhaamee sokke. Hin sobiin kana booda sodaadhaan jiraachuun hin jiru yoggaa jettu si dhageenye ture. Saatii kana guutuu waa'ee nuusaa qofa haasaa turtanii. Lakki kana qofa miti.
maaliif akka mana barnootaa hafes na gaafatee ture. Kana booda waadaadhaaf akkan gargaarsa homaa tokko iyyuu hin goone akeekkachiisa naaf kenneetu. Tole, ishee kana mee bira siif haa darbinu. Garuu birmaduu yaada keenya kan xiqqoo ishii dhaga'ee karoora keenya fashaleessa taanaan na amani jiraatti fanniseen gookaa keessirraa baasa. Tole waada. Kana booda ani homa an tokko iyyuu hin dubbadhu. Birmadu hanga yoomiitti qofummaan kee kun itti fufa? Hanga yoomiittis tulluu guddaa fuuldura kee dhaabbatee si yaaddessu kana sodaachaa jiraatta? Yaa anaa. Ilaa lamaan keessanuu kanaan booda diina gaarii horannee jirra. Kanaafuu eenyummaa isaanii karoora maaliif akka nu barbaadaa jiran qorattanii bira ga'uu qabdu. Ana maaliif akka na barbaadu, firii keet maaliif akka barbaadu bira naa ga'uu qabdu. Akkan nagaa jirutti yoo ta'e kaayyoon birmaduu firii keet adda nurraa baasuu qofaadha. Firii keet adda nurraa baate taanaan waan waliin qabu homaa tokko iyyuu hin dhaaba oduu jedhu dhaga'een ture. No, kun tasuma ta'uu hin danda'u. Osoo ija kiyyaan argu akkasa fuuldura dhaabbattu hin eeyyamu. Garuu waada. Firii keet kaadhaan inni waan inni barbaade nan gaafadhe jechaa jirti. Kun immoo eenyummaa isaa baruuf baay'ee nu barbaachisa. Kanaafuu karaadhuma ishee yoo barree waada. Maal jechaa jirtaa? Waa eenyu akka haasaatti si galaa jira? Kun tasumaa waan hin taanedha. Yaada kan of keessaa balleessi. Akkamittiin firii namicha bineensa sanatti ergee callisee ilaalu yaada kan of keessaa balleessaa. Tol, akkas taanaan an maalifan waa'ee isaan qoradhure? Yeroo tokko tokko oduu isa biraan jiru waan sobaa itti himeen irraa fuudhee akka oduun kiyyas dhugaa fakkaatu nuufi isin immoo waan ta'e fakkeessinee goone sana booda waa'ee isaa baruun gonkumaa na rakkisu. Yaadni jaallee kun gaariidha. Yoo akkas goone milkuuf. Waaw, baay'ee yaada gaariidha. Nuti asii tapha sammuu taphannee namitti dallaa loonii keessatti galchinee hidhuu qabna. Anis harki koo na fayyeera yaaduma ni deemaara malee. Kanaafuu namitti sanaaf gochaa isaa hundaaf dachaa 5 deebisuufi qaba. Tole, akkas taanaan ani gama birmaatuutiif oduu jiru hunda adda nan baas. Sana booda namitti qilee busna itti kofal. Walii galle. Kutaa adeemna. Amma ani an qofaa koo nama meeqaan falmee maal gochuu danda'a? Maalan immoo fiduu danda'a? Maatiin koo, obbolaan koo hundumtuu yaadota garaa garaa qabu. Tokko taanee waa'ee diina keenyaa mari'anna yoon jedheen hundi keenya karaa mataa keenyaa haa deemnuu jedhu. Hiikkaa tokkummaa hin beekan. Mee an maalumaan godha? Mee maalumaan gochuu danda'a? Baay'inni sanyii kootii akka cirracha galaanaati. Garuu akka bushaayee 5tti gaadaa horiitti nam'inee teenya. Lafuma abbaa keenyaa irratti hojii oolmaa guyyaa hojjennee jiraanna. Yaa anaa, carraa kooti.
Mee yoodhuman maal godhe? Yoodhuman maal godhe sirrachuu danda'a jireenyi koo kun? Yaa Rabbi! Yaa Rabbii ko! Ati ni dandeessa. Callistee na ilaalin. Akka maatiin koo dammaquuf, hubannaa fi ogummaa laadhuuf, wal dhaga'ee harka wal qabatee, wal qoccoluu dhiisee, waliisaaf gaachana ta'ee gara fuulduraatti akka tarkaanfatuuf, ati hubannaa fi ogummaa maatii kootiif dabali. Garaagarummaa yaadaa fi qoccolloo maatii koo gidduu jiru kan bara dheeraaf gola ormaa keessa nu gugguufsise ati nurraa cabsi. Yaa Rabbi, ani diinota koo warran ijaan argu warra ormaa ifatti ofirraan ittisa. Ati warra keessoo warra iji isaanii jaamee obboleessa isaanii ajjeesuuf itti gaman kana narraa eegi. Yaa Waaqa, yaa Rabbi. Waada, ati garuu maal kanaaf jettee bifa na miidhamta? Calluma jedhee si miidhamuun waan na gammachiisu. Garuu bartiifta jedhee waan sitti mul'isu qaba. Maal na dhabsite? Waan na dhabsite jira moo natti himi? Maali sa'u sii galeera? Akka nama siin galee maaf akkas jedhe? Baruullee bareera. Garuu siisa dhukkubsataa kana yaaluu hin danda'u. Dhukkubsadhee ati hin gargaartu taanaan maali na eegare? As waliin ba'a. Aha, sin dhukkubsachine? Oyyoo. Maali si godhe? Oyyoo. Si dhukkube moo? Si dhukkubaa moo maal? Maali si godhe maalu? Baay'ee si tuqe moo? Waada. Baay'ee si tuqe. Baay'ee si dhukkubaa. Anu na dhukkubaa jiru. Na fayyeera. Garuu miiraadhaaf qabdu garuu dhaaban. Maal jechuudha? An nama kamiifuu naasuu nan qabaadha. Kanaan nama madaaltamu? Akkas jechuu koo miti. Amma ati naasuu qabdus akkana jaalattus anis immoo akkas jaalatu ni beeksa eetuma yaadu. Ishee kanallee toofitaman baattee gaarii. Maal jechuu keeti? Hai, anis nan deema gara manaan gala adeemu. Maal jechuu barbaaddeeti? Hai adeemu. Gara manaan gala. Hello Birmado. Ana Frakeetidha. Wal arguu dandeenya?
Bilbila koo eessaa fuutee naaf bilbilti. Bilbilli shiftootaan beekamu jettee fila. Obboleettii koo ani shiftaa miti. Waanan gochaa jiru waan beektu tokko illee hin qabdu. Ammaaf garuu wanti ati beekuu qabdu gurbaa ilma wambadee sanarraa of eeggachuu qofa. Anamma waan arguu hin dandeenyu siin jedhee. Ogumaayyuu ga'ee ergee ija gurbatti wambadee sanaa duraa miliqsu laata?